Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuun. Itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa 1,800 ol Saawud Arabiyaatti dararaa garaagaraa keessa turan gara biyyatti deebi'anii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka guutuu biyyattiitti bara 2018 marsariitiidhaan kennama jedhamee jira. Inni kun immoo yaaddoo uumuun akkasumas gaafilee garaagaraa kaasee jira. Dhuguma qulqullina barnootaa eeguuf immoo akkuma waggoota sadan darbanii barattoota kuffisuu fi barattoota hedduu barnootaan ala taasisuuf hojii hojjetamaa jiruu fi shiratu duuba jira jechuun hedduun isaanii shakkii qaban ibsaa jiru dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu Erteraan himata Itoophiyaan irratti dhiyeessite kufaa taasiftee jirti. Itoophiyaan gama tokkoon Erteraa himata gama biraatiin humna guddaa akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddaa gara kaabatti fe'uun hawaasa biyyattiitti yaaddoo guddaa uumee jira. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessa jiru guutumatti gara kaabaa fe'amaa jira jedhamee jira. Akkasumas gandoota Oromiyaa 7,000 ol jiran keessa mataa ganda tokkootiin milishaa 80 gara kaabatti akka ergamu ajajni darbuun dhagahamee jira. Kana malees namoonni hedduun dirqamaan ukkaamsamanii akkasumas qabamanii gara leenjii waraanatti geeffamaa jiraachuun yaaddoo guddaa ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Lammiileen Itoophiyaa 1,800 ol Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaa deebifamanii jiru. Torban darbe lammiileen Itoophiyaa iddoowwan tursiisa garaagaraa keessa turan akkasumas rakkoo garaagaraatiif saaxilamuun dararaa garaagaraa argaa turan baay'inni isaanii 1,823 ta'u gara biyyaatti deebifamanii jiru. Gara biyyaatti deebifamuun baasiin Itoophiyaa kan Riyaad jiru beeksisee jira. Torbee dabre keessa balalii marsaa 7 gaggeeffameen kan deebi'an yoo ta'u hundi isaaniitu kan gara biyyaatti deebifaman dhiira jedhamanii jiru. Namoonni 35 immoo ijoollee umrii isaanii waggaa 18 gadiiti jedhamee jira. Oduun itti aanu oduun kun oduu ammeedha. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutumaan guutuutti marsariitiin kennama jedhamee jira. Qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 guutumaan guutuutti marsariitiidhaan kennuuf qophiin dursaa taasifamaa jira jechuudhaan ministeerri barnootaa beeksisee jira. Ministeerri barnootaa kana kan ifoomse raawwii hojii damee barnootaa baatiiwwan 6 darban irratti raawwate irratti waggoota 2 darban qormaanni waraqaa fi marsariitiidhaan kennamaa ture jechuudhaan ibsa kan kenne ministeerichi barana guutumaan guutuutti yookaan dhibbaan dhibbatti marsariitiin kennama jedhee jira. Deeggarsi galteewwan garaagaraa naannoleef godhamaa akka jiru ibsuudhaan buufataalee qormaatatti dhiyeessin intarneetii gahaan akka jiraatu Itiyoo Teleekoom waliin tumsaan ni hojjanna jedhee jira. Naannoleen adeemsa kana keessatti rakkoolee mudatan akka hin jirreef kompiitarri neetwoorkii fi dhiyeessin humna gahaan akka jiraatuuf qophii akka taasisan hubachiisee jira. Gama biraatiin barattootaaf leenjiin gahaan ni kennama jedhamee jira. Dhimmicha walqabatee naannolee fi bulchiinsi magaalaa deeggarsa barbaachisaa ta'e akka taasisan ministeerichi waamicha taasise jedhamee jira. Ministeerichi haala jedhame kanaan karoora isaa gadi haa fidu malee ni milkaa'a kan jedhu shakkii guddaa uumee jira. Baroota 3 darban keessatti qulqullina barnootaa fiduu maqaa jedhuu fi sababoota garaagaraa uumuudhaan haala hin eeggamneen barattoota hedduu kuffisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee akka biyyattiitti guutumaan guutuutti qormaata kutaa 12ffaa marsariitiidhaan kennu yaanni jedhu kun humna biyyattii wajjin hin deemaa kan jedhu gamanuma gaafii kaasee jira. Biyyattii hiyyeetti akka biyyattiitti intarneetiin waliin gahin keessatti qormaata guutuu biyyattii keessatti intarneet yookaan marsariitiin kennuun ni milkaa'amoo ajandaa biraattu duuban jira jechuudhaan hedduun gamanuma gaafii isaanii kaasanii jiru. Gama biraatiin immoo haleellaan saayibarii 1,000 lakkaa'amutu raawwatamaa jira jechuudhaan gabaafamaa jira. Kuni hoo rakkoo wayi uuma. Oduun itti aanu baatilee 6 darban keessatti Itoophiyaa irratti haleellaan saayibarii 30,000tti siqu raawwatame jedhamee jira. Itoophiyaan akka addunyaatti biyyoota haleellaan saayibarii irratti raawwataman keessaa isaan jalqabaa keessa jirti. Haaluma kanaan bulchiinsi nageenya marsariitii odeeffannoo Itoophiyaa insan ji'oota 6 darban haleellaan saayibarii 1,000 lakkaa'amu biyyattii irratti yaalame jechuudhaan beeksisee jira. Haleellaa saayibarii raawwatame keessaa caalaan isaanii fashalullee ibsee jira.
Akka ejensichi ibsetti bara bajataa 2018 ji'oota jahan jalqabaa keessa haleellaan saayibarii waliigala 27,773 yaalaman keessaa 27,505 fashaluu kan beeksise yoo ta'u kun dhibbeentaan parsantii 99.03 fashale jedhee jira. Oduun itti aanu Erteraan himata Itoophiyaan irratti dhiyeessite soba jechuudhaan mormattee jirti. Haalli rakkoo nageenya kaaba Itoophiyaa yeroo tokko qorraa yeroo tokko ho'aa yeroo dheeraaf dibbeen waraanaa dhaawamaa ture. Labsiin waraanaa labsamaa ture. Ammas bifa haaraan kaaba Itoophiyaatii fi akkasumas Itoophiyaa fi Erteraa gidduutti haala hin eeggamneen dibbeen waraanaa dhaawamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gama tokkoon mootummaa Erteraa daangaa koo sarbee humna waraana isaa Itoophiyaa keessa galche jechuudhaan himataa yoo jiraatu gama biraatiin immoo humna guddaa gara kaabatti fe'aa jira. Akka odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahaa jiran ibsanitti gandiin Itoophiyaa 6,500 ol ta'an keessa milishoota nama 80 gara kaabatti akka ergaman ajajni darbe jedhamee jira. Gama biraatiin xiqqa guddaa odoo hin jenne umriin odoo hin daangeessine bakka jiran hundaa nama dirqamaan qabuun ukkaamsanii gara dirree leenjitti ergaa jiru. Qotee bulaa ganna 50 60 70 fi daa'imman umrii ganna 11 hanga 16 17tti yookaan immoo ganna 18 gadi lola irratti hirmaachisanii injifannoon fidamuuf deemu. Injifannoo akkamii jechuun hedduutti gaafii ta'ee jira. Walumaa galatti raayyaa ittisa biyyaa waan jedhamte naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessa kan jirtu gara kaaba biyyattiitti fe'amaa jirti jedhamee jira. Walumaa galatti ganda 700 Oromiyaa keessaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa kan jedhaman guutumaan guututti Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessaa baasuun gama biraatiin immoo umriin odoo hin daangeessine gandarraa kan guuramaa jiran bakkoota garaagaraa irraa kan ukkaamsamaa jiran walitti dabalamee gara kaabaa geessuun akka lola bara baadimmeetti lola human wave jedhamuun beekamu raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafatuuf akka deemu maddeen odeeffannoo garaagaraa yaada kennaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan gama tokkoon Erteraa himataa gama biraatti lolaa of qopheessaa kan jirtu yoo ta'u Erteraan immoo himannaa Itoophiyaan irratti dhiyeessite kufaa taasiftee jirti. Erteraan himata Itoophiyaan dhiyeenya ishee irratti dhiyeeffatte sobaa fi himata sababa hin qabne yookaan sababa malee akkanumaan dhiyaate jechuudhaan mormitee jirti. Walumaa galatti haalli rakkoo nageenya gama kaaba Itoophiyaatiin jiru kun dhugaa Itoophiyaan akka of qopheessaa jirtuun gara lolaatti ni seentii akka ta'u taate lubbuu ilmaan hiyyeessa miliyoonotaan lakkaa'amu galaafatuuf kan deemu fakkaata jechuun hedduun isaanii yaada kennanii jiru. Hundumaafuu nagaa malee misoomni waraanaan dhufu hin jiru. Nageenyi haa bu'u jenna. Waraanni faashistii PP lola gara Tigraayitti deemna nuti deemnaan ni miidhamtu jechuun uummata yaaddessaa jiraatus uummatni yaada PP kana fudhachaa akka hin jirre barame. Loltoonni garee faashistii PP tibbana Oromiyaa keessaa akka waan kaaniitti konkolaataa magaalaa gidduu naannessuun uummata lafa qubatanii turaniin nuti deemaa jirra walii waan turtaniif dhufanii isin miidhuu rakkattuu fi saamamtu jechuun ammeenya hojii isaatii qaama biraatti naannessee ololaa fi burjaajii dhalchaa jiraachuun baramee jira. Lixa Oromiyaa aanaalee godina Orroo Guduruu Wallaggaa fi Ba'a Wallaggaa akkasumas lixa Wallaggaa fi Qellee Wallaggaa keessatti uummatni akka tasgabbiin hin jiraanneef gareen akkasii warri akkasii waliin wal ta'ee isin miidhuuf jira. Humnootni kaabaa qindaa'anii nu loluu fi Shaabiyaa fi TPLF adda waraanaa tokko tolfatanii mootummaa Oromoo kaasuu fi kanaaf rakkootu isinitti dhufaa jira jechuun shororkaa uummata keessa kaa'aa jiraachuu jiraattota godinoota kanneenii irraa hubachuun danda'amee jira. Loltoonnii fi kaadireen barcuma Abiy Ahimad tiksuuf ololaa fi lola gaggeessuuf bobbaafaman kunneen gocha ittiin uummata dararaa turan kana qaama biraa ittiin yakkuu bira darbee uummata nagaa sababa waraanni maafiyaa kun mooraa keessatti tolfatee siyaasa isaa eegsifachaa tureef akka uummatni kun qaama PPT'tti lakkaa'uun yakkaa fi diinummaa waraana PP kana kan uummataas gochuuf yeroo yaalu ni argina. Haa ta'u malee uummatni nagaan akkuma qaama qawwee baatutti yakkamee ajjeefamaa saamamaa hidhamaa qeerraa buqqifamaa fi jalaa gubachaa ture akkamiin irraa qaama biroo sodaatu kan sodaatan PPdha irraa deemuun keessan uummata kanaaf nagaa kenna gaaffii jedhuun deebii kan hin qabne gareen goolessaa PP tibba kana meeshaa ololaa isaa banuun uummatattiin amansiisuuf yeroo yaaluu ni mul'ata. Akka jiraattonni godinoota kanneen jedhanitti akka waraanni PP jedhutti waraana bilisummaa Oromootu isin miidha kan jedhu yoo ta'u garuu waboon arras naannoo keenya jira kan hojjetaa jiruu fi ture waraana PPT burjaajii murni PP siyaasa isaa dhukkubsate itti yaallachuuf geggeessu fudhatama hin qabu jedhan.
waggaa lama oliif lola piippiin Tigraay keessatti geggeesse irratti waboon hanqina jiru cufee hawaasa waliin deemaa turuu ni beekna. Kan naannoo keenya jeeqee waraana piippiin bifa aaraan waliigaltee Piriitooriyaa irratti TPLF waliin taasisan booda kanneen bobbaafamanidha jedha. Kanaaf har'a piippiin gocha badii himamee hin dhumne kan ija addunyaa jalaa dhokfamee dhugaan sanyii geggeessaa jiru kana akka waan uummatni irraanfateetti uummatatti fakkeessee dubbiin inni dubbatu fudhatama hin qabu. Waboon ijoollee keenya nu barsiisu nu qajeelchu akkasumas firaa fi diina keenya akka addaan baasne beeknu nu taasisu dantaa saba keenyaaf qabsootti jiru. Kanaaf waraana piippiitu biraa deeme jennee waboo waan baqannuuf hin qabnu kan jedhan jiraattonni qe'ee keenya irratti waboo waliin boqonnaa itti aanuuf qabsoo keenya jajjabeessina jedhan. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti hadhee hidhuudhaan haleellaa raawwateen bakkoota hedduutti injifannoo argatuu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaa lixaa fi akkasumas bakkoota biroottis yookaan zoonilee biroo keessattis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa kanarratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun hedduus kan booji'e ta'uu akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan gama isaatii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisuudha. Bakkoota garaagaraatti injifannoo argataa jira jedhee jira. Lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame jedhame irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Bakkoota injifannoo itti arganne jedhanitti immoo ragaan mul'ate hin jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.